الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي المرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه أولي التقى والكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فريق في الفرح وفريق في الندم أما بعد كبجمتوتا هردفتوتا ميديا نور الهدى أكم أرجاجرتن قيار آكنا أنا عمار كديرو sagantaa dargaggoota jalatti mata duree muummee barnootaa filatu irratti keessummoota jajjaboo nama lama isin affeerree asitti argamna. Keessummoonni keenya Ustaaz Kamaal Amaanii fi akkasuma Ustaaz Tamaam Aliyyiiti. Keessummoota keenyaan baga nagaan dhuftan jecha kallattimaan gara gaafii itti deemnaa jechuudha. Ustaaz Kamaal guyyaa har'aa kana muummee barnootaa yookiin ammoo fiildii barnootaa filachuudhaaf asitti mari'achuutti جرة مومي برنوتا كنا فيلتشو مالف برباچس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جلتمتوتا حيوت هردفتوتا سورة قلبي مسلمة كابا كبا بهائها باقا ربي جراتيسي يرو كنان يسنگه ججا إن شاء الله جمع سجنتاتي يوديبو جمع غافي كيسانيتي يوديبو متدورين ويا هرأ فيلتو فيلدي برنوتاتي متدوري كنا ما فيلتن إسجروا الرتي حقيقتي متدورين كن متدوري أكان ياتشيسا متدوري فوندرا براتوتات مستقبل براتوتات namni waggaa hedduu barate fuuldura ofii hojiitti deemu waan barbaaduu fi mata dureen kun akkaan barbaachisaa jennee mata duree kana eegan ammoo filanne barakallahu fiikum. Asbaabota mata duree kana nu filachiise keessa inni tokko yeroo hedduu keessatti jidduu maatiitii fi barataatti fiildii filatuu keessatti rakkoon dabree argama. Maaliifi maatiin illee barataa ofiitiin yookiin ilma ofiitiin fiildii kana barii akka ilma ebeluu ta'i yookiin doktora ta'i tabiiba ta'i waan adda addaa itti qabatan. Micaan illee barataan yemmuu hedduutti natu filataa yaada. Kanaaf rakkoon kun haqiiqaan isaa akkamitti furama eentu filatuu qabaa sagantaa kana keessatti eegan ammoo ibsine maatiin illee haqa ofii beekee barataan illee eegan ammoo haqa ofii eegan ammoo akka beekuuf sagantaa kanatti eegan ammoo kaana jechuudha barakallahu fiikum. Akkuma san eegan ammoo rakkooleen biraallee ka jirantu jira hedduu achi keessaa barataan tokko fiildii tokko filatee sammuu keessa kaahatee kutaa 12 irraa ol dabra gizee ol dabrutti ammoo qabxiin isa dabarsuu diddi. Sammuun adda addaa rakkoon adda addaa sammuu isaa irratti argamutu yaalama gama maatiitiin gama isaatiin akkam ta'uu qabaa yookiin akka carraa ta'e koolleejjii tokko seena koolleejjii san keessatti filannoo ofiin argatu akka tasaa ta'e oduman laaliin xiinxallaa malee seena yookiin eega seene filannoon isaa sun ka duraan eegana ammoo koolleejjii san keessatti argamu kaafamee koolleejjii mataa addaa fi taatee ka'uuf amala. Kanaaf gizee akkasitti isa mudatu sawwan akkasii isa mudatu maal ta'uu qabaa jechuun barattoota keenya ibsuuf akkuma san eegan ammoo maatii barattoota ibsuuf mata duree kana eegan ammoo filanne maaliif miidiyaan Nuural Hudaa hawaasa islaamaa khaddamuuf waan ta'eef tokkoon kun rakkoo hawaasa keenya yeroo ammaa mudatu barattoota keenya mudatu xiinxallee rakkoo kana eegan ammoo qoodamuuf mata duree guyyaa har'aa eegan ammoo filatee argama jechuun barbaadeeti. Galatoomaati ittaan suudhaan mee Ustaaz Tamaam mata duree guyyaa har'aa kana mata duree muummee barnootaa filachuu jedhu kana maaliidhaaf akka filanne isinis mee maal jettu? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سجنتان كن مالي الأفر باتشيسي متدوري كان الرد عزو مالي الأفر باتشيسي سجد كناف تقفتي يرون أمان كن يرو بارتوني غرا يونيفرسيتي تديمن وان تيفي بارتوني غرا يونيفرسيتي ديمن كوني متى إسانيتي فيلدي ويبوشاني كابو
filannoon isaanii sun filannoo sirriidha moo filannoo sirrii miti waan jedhu of duuba deebi'anii odeeffannoo asirraa argataniin akka isaan filannoo isaanii sana madaalanii fi yoo fooyya'aa ta'e akka itti fufan yoo fooyya'aan ta'in immoo akka isaan irraa deebi'an jechuutu barbaadame. Gama biraatiin immoo barattoonni yeroo ammaatti mana barumsaa yookaan yuunivarsiitiitti deemaa jiranii yeroo yuunivarsiitiitti deeman kana akka duraanii san qabxii kutaa 12tiin murtaa'ee fiildii isaa beekee deemaa jiru. Sirrii. Barataa kana achitti maaltu mudataa qabxii jabaa yoo hojjetin fiildiin mataa isaa jiru sun yookaan muummeen barnootaa mataa isa jiru sun filatamee fi argamuu hin danda'u. Qabatamatti hin jiru jechuudha. Kanaaf barattoonni maal yoo qabatan filannoon isaanii sirrii ta'a waan jedhu barattoota kennaaf odeeffannoo kennuuf jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiitti cimuu qabanii qabxii cimaa fiduu qabanii namni kaayyoon isaa waan gugurdaadha. Namni hundinuu haa ga'uu fi haa ga'uu baatu kaayyoo jabaa qaba. Kutaa tokko kaasee barnoota sadarkaa tokkoffaa giddu galeessa sadarkaa lammaffaa kana hunda keessa deemee namni barataan wanti deemuufi kaayyoo hiika bira ga'uu hedduutu jira. Kaayyoo bira ga'uu hedduu saniif akkamitti waan isaa ta'u waan isaa haala inni filatuun sana akkamitti isaa ta'uu danda'a waan jedhu irratti mari'achuu barbaadna waan ta'eef odeeffannoon kun odeeffannoo baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma maatiinis waan asirraa dhaga'an kanaani barattoota isaanii ka gara yuunivarsiitii deeman kana qarqaarsa godhuufii danda'u odeeffannoo kennuufiin. Maatiin bifa hedduu qaba. Maatiin odeeffannoo yuunivarsiitii kana ka yuunivarsiitii irraa mataan isaaniitu bayanii barattoota isaanii kanaaf qajeelfama kennan jiru. Maatiin kun immoo kan baratiin waan kana waan hin beekneef ijoollee isaaniiti odeeffannoo kan kennine jiru. Maatiin odeeffannoo kennuu hin dandeenye sun immoo miidiyaa Nuural Hudaa hordofuudhaan odeeffannoo sana barattoota isaaniiti akka kennuu danda'an maatiidhaa fi barattootaafis gama kanaan odeeffannoo gahaa akka argatan jechuu barbaanneeti jechuudha. Galatooma Ustaaz. Ittaansuudhaan akkuma eegallee jirrutti waa'ee muummee barnootaa yookiin ammoo fiildi barnootaa filachuun kun barbaachisummaan isaa ibsanii jiru ustaazonni kenna. Ittaansuudhaan gaafiin Ustaaz Kamaaliif dhiheessu muummee barnootaa filachuu jechuun maal jechuudha? Eenyutu fila muummee kana? Baratatu filatamoo maatitu filaaf moo yuunivarsiitiitu filaaf moo waan jedhudha. Lammaffaa ammoo gaafima kanaan wal qabateeti muummeen barnootaa kun yeroo filamu wal caalaa inni fakkeenyaaf barataan tokko muummee tokko yeroo filatu muummee kaawwan jibbuu jechuudha. Kanneen mee walii qabdaniit ibsa akka nu kennitan ustaaz. Barakallahu fiikum. Gaafii akkaan bareedaati. Gaafii hawaasni keenya hubannoo ga'aa irraa argataa jennee eegana ammoo yaannu akkuma san barattoonni illee gaafii kana irraa eegana ammoo hubannoo gahaa argatanii kanumaaf jechuun inshaallah hordoftoonni keenya sagantaan kun sagantaa akkaan eegana ammoo barbaachisummaa qabu maatiifis akkuma san eegana ammoo barattootaafis akkaan barbaachisummaa eegana ammoo qabu hordofuun wal hordofsiisuun sagantaa kana eegana ammoo akka duuba buutan jedhaati. Fiildii filatuu jechuun maal jechuu isa jedhu fiildii filatuu jechuun akka barattootaatti barattooleen eegana ammoo ni beekan haa ta'u hawaasni maatiin ibsamuufi eegana ammoo barbaadamutu eegana ammoo mala. Kanaaf gabaabinaan karaa hedduun ibsuun eegana ammoo danda'ama. Fiildii filatu jechuun damee barnootaa keessa damee barnootaa hedduu keessaa damee tokko filatanii waggoota hedduu baratanii ragaa irratti fudhatutu yaani filannoo fiildii jedhama. Karaan eegana ammoo inni ittiin filatamu ammoo karaa hedduu keessa eegana ammoo qaxxaamurama. Achirraa barnoota kana damee lamatti eegana ammoo kennee laallaa isas adabii fi ilmitti kennee laallaa. Isa kana osoo kutaa 12tti eegana ammoo waliin dhufin barataan kamiyyuu eegana ammoo filatee ka gama adabiillee gama adabiitti ka ilmiillee gama ilmiitti eegana ammoo kutaa. Eegaa sanii guyyaa kutaa 12 fixeetiin ka'u gama yuunivarsiitiitti ofirraa imala. Guyyaa kana keessas
filannoon isa eeggata ka hunda kasan filatellee ka kana filatellee filannoo eegana ammoo isa eegutu jira filannoo kana keessatti fakkeenyaaf amma qaroominni anamma irra haasawu kuni qaroominna biyya ollaa kennaa biyya Suudaanii sababni isaas biyya san keessatti baree waan achirraa bahee fi qaroominna kanaan isa kanaan wal qabsiisee eegana ammoo ka hawaasa kennaaf ibsu ta'a dabree walgituu abutu mala kenna kanaan saniifis eegana ammoo ustaazin kenna Sheek Tamaam ni jiranii biyya keessa baratanii biyya yuunivarsiitii biyyootaa keessa eegana ammoo ka bahanii fi qaroominna kanneen lamaan jidduu keessatti hubannoo guddatu eegana ammoo argamaan jedheetiin eegana ammoo yaada. Kanaaf gizee kutaa 12 irraa gama yuunivarsiitiitti eegana ammoo imalu qabxii isaa irra ejjatuun koolleejjii filata. Koolleejjii filatu kana keessatti warri gama xibbii deemu lee qabxii achi koolleejjii kana isa fidutu jira. Osoma qabxiin koolleejjii xibbii isan fidin ganaa deemee doktora nama yaalu kana ta'u osoo eegana ammoo achi isa hin fidin ka'ee achi seenuu hin danda'u. Kutaa 12 irratti qabxii isaa laalanii qabxii isaatiin gama koolleejjii eegana ammoo filatuutti eegana ammoo dabra. Eegaa koolleejjii filateetiin ka'eeti waggaa tokkoof walakkaa simisteera 3 eegaa barateetiin ka'ee achi keessaallee koolleejjii kana keessaallee qooda tokkotti filata. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kulliyyaa takka yookiin koolleejjii takka kaafnee ilaaluu dandeenya. Koolleejjii aadaab jedhamtu laalla. Isii tana jala damee gara 6-7tu jira. Damee kana jalatti afaan Ingiliffaa argamaa, afaan Arabiffaa argamaa, taariikhni seenaan argamaa. Akkuma san eegana ammoo ilma maktabaat argamaa. Akkuma san eegana ammoo ilma nafsi argamaa, ji'oogiraafiin argama. Guyyaa simisteera 3 fixeetiin ka'u kanneen keessaa tokko filata. Kanneen keessaa eegana ammoo filata. Eega kanneen keessaa fakkeenyaaf afaan Arabaa haa filatu. Afaan Arabaa eega filateetiin ka'ee afaan Arabaa kana keessattis saabjettiin baratamu hedduutu jira. Guyyaa xumura eegana ammoo guyyaa xumura gubbaa gahu achi keessaas damee takka filatee ittiin eegana ammoo gama darajaa maastaraatti ol aanuutti deemaa eegana ammoo ofirraa deema jechuudha. Walumaa galatti fiildii filatuu jechuun damee barnootaa keessaa tokko filatanii waggoota hedduu baratanii ittiin eebbifamanii kaayoo ofii ka eegana ammoo sammuu keessaa qabu sanitti waan ittiin gahan santu filannoo eegana ammoo fiildii jedhamee eegana ammoo laalamaa jechuudha. Barakallahu fiikum. Inni kun yoo kana ta'u fiildii eentu namaa fila isa jedhu irratti inni kunis wanna dambitti hubatamuu qabu. Maaliif jennaani yeroo hedduu keessatti dhiibbaa jidduu barataatiif maatiitti dhiibbaa jidduu barataatii fi yuunivarsiitiitti gizee eegana ammoo argamutu jira jechuudha. Barakallahu fiikum. Walumaa galatti ija 3 hin laaluu dandeenya, karaa 3 hin laaluu dandeenya. Gizee maatiin nama filatutu jira. Irra guddinaan baratatu eegana ammoo gizee filatutu jira. Gizee ammoo yuunivarsiitiin giddiin fuutee qooda tokko damee tokko nama irra keettutu jira. Walumaa galatti gidduu barataatiif maatiitti yoo laallu kamtu irra haqataa sifataa yoo jennu baratatu fiildii isaaf malu filatutti haqataa sifata. Maaliif jennee eegana ammoo yoo laalle barataan tokko dandeettii ofii ni beeka. Kajeellaa isaallee lubbuun isaa garamitti dabdiillee isatu beeka. Kanaaf waan dandeettii ofii itti qabu san waan bi'aan biyyaa yoo achirraallee bahe hujii ittiin argatu hujii san keessas dandeettii ittiin argatu isatu beeka. Kanaaf filannoon guddinaan barataaf lakkifamuu qaba. Maatiin keessa galuu hin qabani, harka keessa kaatuu hin qabani jechuudha. Gizee tokko ammoo maatiinis gizee eegana ammoo namaa filutu jira. Fakkeenyaaf maatii barate yoo ta'e maatiin keenya kun akkuma beekamutti maatii lamatti qoodamnee ilaalla. Maatii barataa fi maatii hin baranne. Maatiin barataan kunis maatii eegana ammoo baratee gabbu'innaan yuunivarsiitii keessaa eegana ammoo beeku waa hunda yookiin barsiisaa yuunivarsiitii fa'a ta'anii hooggantoota hojjettoota yuunivarsiitii eegana ammoo fa'a ta'anii akkanaa kuni gizeema daa'imummaa irraa daa'ima ofii
irratti guddisuun barnoota muddakaa irraa irratti guddisanii irratti kaasanii damee irratti inni haadee muudansan barsiisaa manatti eegan ammoo itti fidanii yeroo hunda eegan ammoo akka inni toohatu taasisanii irratti guddisanii karaa kanaan dandeettii isaa beekanii akka eegan ammoo inni karaa kana seenu taasisuu eegan ammoo ni danda'anii jecha barakallahu fiikum. Akkuma sanii yommuu yuunivarsiitiin eegan ammoo filtuufis ni jira. Maaliif jennaani? Yuunivarsiitiin gizee garii qabxii gubbatti eegan ammoo deemtee ilaalti. Akkuma beekamutti barataan simisteera sadii baratee yoo filannoof eegan ammoo deemu wanna guutu qaba. Waan guutu san jalatti sadii guuta. Sadiin san keessatti yuunivarsiitiin laalee dandeettii nama kanaa. Fakkeenyaaf barataan tokko wadiifaa laala, hujii laala. Hujii laalee kama dandeettiin itti hin jirre waan dandeettii ittiin qabne san filatutu mala. Fuuldura kana hojjete. Fuuldura kana laaleeti waan kana filatutu mala. Wanni hin laalti yuunivarsiitiin ni laalti qabxii isaa ka simisteera sadan keessatti fide kana keessatti laalteeti lakki barataan kuni damee kanaaf eegan ammoo hin malu. Damee lammaffaa ka filateefis hin malu. Damee sadaffaa ka filateefis hin malu jettee gizee rakkoo itti dhiibbaa itti geessite damee wahii gubbaa keettutu jira. Inni argama wanni akkasii dabree. Gizee tokko ammoo fakkeenyaaf koolleejjii tokko jira jala damee jahatu argama jenne barataan bara awwalaa san keessatti yookiin nama 200 seenuu danda'anii deemanii filatanii barataan kun damee gamaa gamanaatti qoodame dameen tokko guutumatti ka barataan hin filanne ta'ee argama. Gizee kana keessatti warri yuunivarsiitii taa'ee dameen kun qullaa bahuu hin qabu bara kana jedhanii damee kanatti barataa gamaa gamanuma osoo inni dandeettiillee qabu gizee gana ammoo qabanii damee kana jalatti deebisantu jira. Gizeewwanni akkasii barataa qunnamee barataan niyyaan isaa yookiin kajeellaan isaa damee tokko waan ta'uufi an baroomsuma kanayyuu asii achi hin baru jedhee gizee keessaa bahuuf yaalutu eegan ammoo argama. Walumaa galatti eegan ammoo karaa sadiin kanaan eegan ammoo ni argama. Ikhtiyaa filannoon yuunivarsiitiin illee heddumminatti filannoo baratamaa kenniti. Maatiin illee barataa kennaa. Kanaan wal qabatu wanna sitti hubatamu maatiin walumaa galatti dhiibbaa filannoo fiildii keessatti barataa irratti geegessuu irraa uf odoo qusatanii baay'ee tokko eegan ammoo bareedan jedha. Gama gaafiitti aanutti yoo dhufu fiildii filatuun kun yeroo kam irraa jalqabaa isa jedhuu fi fiildii filatuu kana yeroo hedduu keessatti eegan ammoo karaa hedduu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf barataan gizee kutaa dakanaa jiru keessa kutaa 3, 4, 5, 6, 7 gizee kana keessatti wal gahanii deeman kanatti. Gizee wal gahanii deeman kana keessatti ati maal filatuu hajamtaa maal filatuu yaadda jedhanii wal jala qaban. Gizee kana keessatti akka sammuu keessatti akka kajeellaatti yeroo gadhaanaa kutoolee gadhaanaa keessatti qalbii ofii keessa yaasa filannoon kun. Egaa ammoo murannoon jala muratanii ka eegan ammoo itti bahan eega jaami'aa seenanii illee yeroo simisteera gizee wanni guutamu namaa kennamu sanitti bayaanee namaa kennamu sanitti gizee sana eegan ammoo jala sararamaa jechuudha barakallahu fiikum. Gizee kana keessatti ammoo akka tokkotti ilaaluu dandeenya. Baratama kanayyuu ija hedduu ilaaluu dandeenya. Filannoo kana keessatti barataan gariin harki 30 tokko osoo filannoo ofii kana sammuu keessa hin yaasin osoo hiriyyaa ofii wajjin hin haasawin gizee bakka filannoo san ga'ee of argutu jira. Barataan cinaan ammoo harki 60 keessaa yeroo fiildii ufuu kanaa harka 2-3 jijjiirantu jira. Akkamitti gizee kutaa dakanaa baratu an kanaan eebbifamuu qabaa jedhee qalbii keessa yaasa. Ol deemaa dhiibbaa waan filatee sallaalee arguutiin waan adda addaa rakkoo isa mudatu arguutiin irraa jijjiiratee fiildii biraa gizee filatu qaba. Yookiin fiildii 3 gizee filatu qaba. Hamma 5tu gizee filatu qaba jechuudha barakallahu fiikum. San bichaayyuu miti barataan seenee koolleejjii tokko. Masalan namni tokko gaazexeessaan bahuu hajamaa guyyaa duraa afaaniin bahuu hajama. Koolleejjii afaanii seenee eega koolleejjii afaanii seenee lakkii ani namni afaan kana barsiisu hawaasni kenna hedduu qaba. An
bakka hawaasni keenya keessatti hawaasni keenya islaamaa keessatti argamne kanatti argamuu qabaa jedheeti kolleejjii i'laamaa gama gaazexeessaatti deebuutti lubbuun isaa eeganaa immoo yaaddi. Guyyaa kanas akka qaroomina amma biyyoota daangaa keenyaa kanneenitti jijjiiramuu fi danda'a. Karoora ittiin jijjiiramu ulaagaalee ittiin jijjiiramu qaba malee ulaagaalee san deemee guuttatee jijjiiratu eeganamuu danda'a jechuudha. Barakallahu fiikum. Walumaa galatti kana fakkaata. Gaafii itti aanu fiildii tokko filatuun fiildii tokko guutumaan guututti gatu jibbu isa jedhuu fi laa fiildii tokko filatuun fiildii tokko irraa nama hin duroomsu. Fiildiin kun hunduu wal guuta. Osoo namni kun akka jirutti fiildii tokko akka filatu taate fakkeenyaaf xabiiba haa ta'u doktor haa ta'u namoonni as keessa jiru kun hundi yuunivarsiitii tokko keessa jiru hundi xabiiba yoo ta'e hawaasni keenya ni rakkata. Eentu mana haa ijaaru eentu waan bade haa surbu. Doktorummaan kuni mana ijaaratu yoo hajame handasatti isa barbaachisa muhandisa isa barbaachisa yoo kulliin isaa gama xabiibaa deeme eenyu isaa haa dalagu rakkotte eeganaa ammoo seena. Akkuma sanii kulliin namaa yoo muhandisa ka ta'u taate guyyaa inni dhukkubsate eenyu isaa haa yaalu. Kanaaf fiildiin kamuu wal guuta barbaachisummaa qabaa jechuudha. Barakallahu fiikum. Fiildiin tokko caalaa isa jedhuu fi fiildiin tokkoon caalu akka barnoota ta'u gosa ija inni barnoota ta'u isa laaluutiin waliin caalu. Garuu karaa inni wal caaluun tokkotu jira. Fakkeenyaaf waggoota baratamu yoo laalle wal caaluun mala wal caalaa akkuma sani kaa'oo isaa hujii isaa yoo laalleetiin jenne guyyaa kanallee ganaa wal caala. Akkamitti jennaani namni xabiibaan bahu doktora ta'ee bahu wanni ana magaba xabiiba kana feekuufi doktora yoo jedhan namni keenya guddinaan doktora kamirra bu'a doktora nama yaalu gubbaa bu'a. Kora fayyaarra bu'a. Garuu doktorri kun warra fayyaa bichaa miti. Namni tokko muhandisa ta'ee doktora ni ta'a. Abakaatoo ta'ee doktora ni ta'a. Barsiisaa ta'ee doktora ni ta'a. Isaan akkasitti eegan ammoo laallamuu qaba. Namni nama yaalu tokko fuuldura hojii isaatti yoo laalle mindaan nama yaaluutii fi mindaan barsiisaa waliin qixxaawu wal caala. Ija eegan ammoo mindaa kanaan yoo kalaallu taate fiildiin tokko eegan ammoo fiildii tokko ni caala. Akkuma san ta'abiin isaa baroonni barataman wal gatan jechuudha. Ka nama yaalu waggaa hedduu nama gaafata kun waggaa 4 geeffama kana. Ammas barataan tokko wanni tokko filatuun fiildii biraa irraa san orgu. Gizee makanatti kanarraa bahetti fiildii biraa baratuu danda'a. Guyyaa keessatti eegan ammoo of guddisuu danda'a jechuudha. Barakallahu fiikum. Walumaa galatti wanni filannoo fiildii ittiin wal ilaalu kana fakkaata. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Taansuudhaan mee ustaaz gaafilee amma isaan gaafannee ibsa irratti dabalata waan taafee yoo jiraate akka nu dabaltamme. Dabalataa guddaa wanti dabalamus hin jiru yeroo nama daangessa waan ta'eef waan takka lama jechuu barbaada. Fiildii kana barattoonni eessarraa filachuu jalqaban isa jedhu sanaa wal qabatee akka biyya kanaatti fakkeenyaaf saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaa jedhanii kutaa 10 gaafa ol darban 11 geennaan achitti damee ta'ee adda ba'a jechuudha. Saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatti adda ba'anii sana booda gaafa kutaa 12 xumuranii jedhan akka as duraatti akka ammaatti osoo hin taane fiildii barbaadan sana filachuutti deemu. Fiildii barbaadan filatanii kallattii maal yuunivarsiitii deemanii barnoota isaanii eegaluu jechuudha. Akka ammaatti immoo barattoonni barnoota waliigalaa ka barattoonni hunduu baratan waggaa tokkoffaadhaatti hin baratan waan ta'eef amma fakkeenya haarawaa nuyi man isaan sakaa Suudaan hin jiru yookaan qarooma Suudaan hin jiru keessatti simiseera sadii yuunivarsiitiitti fixanii sana booda muummee baratuu barbaadan sana akka filachuu danda'an akkasitti kaasanii biyya kanatti immoo simiseera 2 baratanii waggaa tokko jechuudha. Walumaa galatti waggaa tokko baratanii waggaa tokko sana booda barataan
qabxiin isaa wayyaa yoo ta'e fedhiin isaa eegamee fi fedhii san argachuu danda'a. Qabxiin isaa yoo gabbu immoo fedhiin sun eegamuu fi dhabee barnoota biraa seenuu danda'a. Bifa kanaan biyya kanatti ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti fiildii yookaan muummee barnootaa filachuun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Jireenya barataadhaa kan of duraa tajaajila inni hawaasa kanaaf kennuu danda'u. Namni dachee tanatti kan argame nafsee ofii qofa tajaajilee yookaan darbuuf qofa osoo hin taane hawaasni guddaalleen isa eegaa jira, isa laalaa jira waan ta'eef namoonni filannaa kana tolchuu qaban. Rakkoo hawaasaa laaluu qaban filannoo filatan kana keessatti ammaal filataa jira jedhanii bifa sanaani akka sanatti filachuu qabu yaaduma jedhuun kaasuu barbaada. Jazaakumullahu khairan. Asumaan amma muummee barnootaa tokko filatuudhaaf wantoonni nama gargaaran maaltu jirame? Muummee barnootaa filatuudhaaf wantoonni nama deeggaran wantoota hedduutu jiru. Tokkoffaatti fedhii barataati. Barataan barnoota kam barachuu barbaada? Barnoota kam jaalata? Waan jedhu sana waan keessa isaa jiru sana laalutu barbaachisaadha jechuudha. Barataan barnoonni tokko isatti laafee qofaa fi ani qabxii olaanaa barnoota kanaan fidaa barnoota kana kanaafuu filachuu qaba jedhee bifa sanaan filachuu qofa osoo hin taane fedhii keessa isaa jiru wayi maal jaaladhaani waan jedhu sana barataan kaasee ilaaluu qabaataa jechuudha. Namoonni jaalatanii fi namni biraan jaalata jedhee bifa sanaan osoo hin taane fedha isaa keessa waan jiru sana fedhiin barataa sadarkaa olaanaa qaba jechuudha. Barnoota waan baratu sana filachuu irratti fedhii olaanaa qaba. Ammoo barnoota tokko jibbee qofaafi injibbaan barnoota kanan jaaladhu jedhee barnoota sana filachuu dhiisus hin qabaatu. Jibbaa akkanumaan ka'e fakkeenyaaf barattoonni waliin beekna waan ta'eef manneen barnootaa keessatti waan akkamiitu jira. Barnoota barsiisaa jaalatan barnoota sanas ni jaalatu. Barnoota barsiisaa hin jaalanne immoo barnoota sanas hin jaalatanii jechuudha. Kanaaf barattoonni jibbaa barsiisaatiin wal qabsiisanii yookaan immoo qabxii olaanaa barnoota tokko keessatti fiduu ilaalanii kanaan wal qabsiisanii filachuun qabaatan. Fedhii isaan keessa jiru sanarra dhaabbachuu qaban jechuudha. Fedhiin isaan keessa jiru sun waa guddaa parsantii olaanaa qabateetiniin waan murteessaadha jechuudha. Fedhii ilaaluun waan murteessaadha. Gama kaaniin immoo dandeettii ilaaluun dirqama. Barataan kun barnoota kamitti irra dandeettii qaba. Dandeettiin isaa baay'ee murteessaadha. Maaliif barnoonni suni hubannaa isaa irratti waan dhaabatuuf dandeettiin isaa kan inni kanatti qabu suni fakkeenyaa sadarkaa elementarii irraa kaasee giddu galeessatti ol darbee immoo sadarkaa iskuuliitti yookaan sadarkaa lammaffaatti jechuudha. Inni qabu dandeettiin inni qabu suni murteessaadha jechuudha. Barnoota amma yuunivarsiitiitti itti seenaa jiru kanatti isa qarqara waan ta'eef fedhii ofii ilaaluu qaba. Erga fedhii isaa kan argee booda erga dandeettii isaa kan argee booda maal ta'uu qaba? Rabbitti deebi'uu qabaata. Rabbitti deebi'uu yoo jennu maal jechuu rabbitti hirkachuu qaba. Rabbitti hirkatee rabbi qarqaarsifatee akka shari'aan jedhutti salaata istikhaaraadha. Filannoo rabbii isaa irra fidee filatuu qabaata. Istikhaaraan bifa qaba. Akka itti salaatantu jira. Raka'aa hagana jedhee raka'aa lamatu jira. Akkasuma du'aa'ii kadhatamutu jira dhumarra. Du'aa'ii istikhaaraa sana salaata raka'aa lamaa san salaatee istikhaaraa sana du'aa'ii kadhatan sana ka rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummata muslimaa barsiisan isa sana kadhachuu qabaataa jechuudha. Sanatti aansee rabbiin hariiroon inni rabbii wajjin qabu cimaa ta'uu qabaata. Hariiroo gaarii rabbii waliin qabaachuu qabaata. Gaafuma inshallah ustaaz boqonnaa gabaabduu fudhanneeti itti deebina akkasuma kabajamtoonni hordoftoonni miidiyaa Nuura Hudaa boqonnaa gabaabduu booda walitti deebina inshallah nu hordofaa nu yalaan fagaatinaa isiniin jenna. أبي هريرة ربنا الراها جالته نبي صلى الله عليه وسلم كجي مؤمن داوتي وبليس ساتي هقا أي بيوخين همتو إسا تياركه إساف طلج صحيح أدب المفرد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كبجمتوتا هردفتوتا تي في نور الهدى بقنا قباب دوبودا ولت ديبنا جرا كلتمان قرا قافي كينات ديبنا أستاذ فيلدي واي فيلدي وهي أمومي برنوتا في الجرد حسابات الرجل راجع جودا ديادا دبلتها سوير أجر وسواجر تاني أكادان كنت نميت تنودي بيا wantoota fiildii yookaan muummee barnootaa filachuudhaaf nama deeggaran keessa akka tokkoffaatti fedhii barataa fi dandeettii isaa ka isa keessa jiru sana baasee hubachuu qabaadha bal'een reefuu ibsinee turre waan ta'eef sadarkaa lammaffaatti immoo rabbitti qarqaarsifachuu qaba eega waan ofii beekee amma beekumsa isaa sanitti qarqaaramuu yookaan an dandeettii qabaa maalii miti gara rabbii deebi'uu qabaata tokkoffatti صلاة الاستخارة صلاة جرمت سنة صلاة دعائي كرتا مجرى دعائي سنة كرتا هريرون إساك إن ربي وجين كابو كايرو هندا اتفوفاته توق أبادا كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يروني ربطي فيلدي كنا مال قد أنا كمتي في الأمال جرو سنتي ربي في لنو غارتي سكا جيلجا وأنت إيفي rabbiin hariiroon inni qabu cimaa ta'uu qabaata jechuudha. Rabbitti dhiyaatuu qabaata. Rabbiin yeroo inni dhiphatutti yeroo inni cinqamutti isa beeka jechuudha. Rabbitti yoo erkate Qur'aana keessatti wattaqullaha wa yu'allimukumullah rabbiin sodaadha rabbiin isin barsiisaa jedha. Hariiroon keenya yoo tolee jedhe rabbii wajjin hariiroo gaarii yoo qabaanne filannoon keenya ni tolaa jechuudha. sadarkaa lammaffatti kana godhuu qabaata erga kana godhe takassusni yookaan muummeen barnootaa ka yuunivarsiitiin itti deemu san keessa jiru muummee kamii maal fa'aa qaba yuunivarsiitiin sun jedhee ilaaluu qabaata yuunivarsiitiin deeman kun yeroo tokko tokko muummee nu barbaadnu sana qabaachuu dhabuu danda'a dursinee yuunivarsiitiin sun muummee nu barbaadnu san qaba jennee adda baafachuu nu barbaachisa. Yuunivarsiitii sanatti deemuun dirqama yoo ta'e immoo lama sadiitti kaa'achuu qabaata. ABC jedhee kaa'achuu qabaata. Sadarkaa tokkoffatti kana filachuu qabaadha. Sadarkaa lammaffatti immoo kana filachuu qaba. Sadaffatti kana jedhee akkasi kaa'achuu qabaata. Yoo akkasitti hin kaa'atini yuunivarsiitii sana deemuu barbaada yoo ta'e fiildii sana argachuu hin danda'u jechuudha. Kan biraa immoo wanni filannoodhaaf nama deeggarani uf duratti wanni an hojjechuu barbaadu maali? Tajaajilli an kennuu barbaadu tajaajila akkamiiti? Fedhii isa keessa jiru ka barnootaaf qabu kareef jenne sana wajjin ka deemu waan akkamiiyyuu yoo waan akkamii baradhe tajaajila gaarii hawaasa kanaa kennuu danda'a. Yoo waan akkamii baradhe jireenya kiyyeeyyuu jireenya gaarii adeemsifachuu danda'a. Jedheetiniin bifa sanaan waan hojjetuu barbaadu ka of duraa san adeemsa jireenya isaa ka of duraa san ufafoo fideetiniin kaa'ee yoo waan kana wajji deeme yoo waan kana baradhe naa wajji deema jedheetiniin kaayachuu qabaataa jechuudha. Jazaakumullahu khairan. Gara gaafiitti aanutti cina gaafiitti aanu ustaaza kennu ustaaza Kamaal Amaanim. Sadarkaan barnootaa kun sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa jedhamee haga sadarkaa qophaa'inaatti jira. Sadarkaan ammoo yuunivarsiitii kun addaa mee maaltu adda godha? Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Haqiiqatti osoo gama kanaatti hin seenin karoolee silaa amma fiildii ittiin filatan ka ustaazni kenna Sheekh Tamaam irraa kaahan gubbatti wani xiqqoo eegan ammoo dabaluu yaadu tokko ka jiru yeroo ammaatti amma niqaaxa dubbatan keessatti fuuldura ofii filatuuf namni tokko fiildiin kun hujii kamitti nageessaa kaa'oon namni wani deemu maal fuuldursa hujii maami hujiif kamtu naa tola jedhee gana ammoo filatuu qaba jedhanii achi keessatti illee dubbataniitiin jiran. Bakka kanatti amma barattoonni keenya numaa wajjinuu ta'e namni hunduu uf beeka yoo ofitti deebi'u fiildii kana yoo filatu fiildiin hujiin isaa mindaa guddaa qabu
kamii jedhee filata. Bakka kanatti barattoonni kenna wanni guddaa lubbuu keessan keessa kaahuu qabdan mindaa irraa hawaasni kenna fiildii kamitti hajamaa maaltu isaan hanqisaa maaltu isaan keessatti eegana ammoo hin argamne jedhee filate mindaa irra kamtu hawaasa keenya rakkisaa jiraa jedhee ilaalee filatuu qaba. Maaliif jennaani yoo mindaa laalee kama namni hundi itti fiigu yeroo ammaa eegana ammoo doktor fayyaati yoo kana hundatti eegana ammoo ka fiigu taate hawaasni keenya gamni biraa eegana ammoo isa rakkisaa yoo ka jiraatu taate la'alla milkaa'u abutu mala guyyaa eegana ammoo achirraa gabbaheetiin jedhe milkaa'u abutu mala jechuudha. Yoo ammoo hawaasa ofii kaddamuuf hawaasa ofii tajaajiluuf fiildii hawaasa keessa hin jirre kamindaan isaa laafa yoo eegana ammoo ka filatu taate rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala niyyaa isaa sallaaleeti maal isa qunnama yaani hujii akkuma achi gabbaheen akka inni argatu rabbi keenya subhaanahu wa ta'ala isa taasisa. Kanaaf eegana ammoo ummanni maal jedhanii irra eegana ammoo caalaa guddaa waan fiildii eegana ammoo ittiin filatanii keessatti milkaa'anii keessaa rabbii ofii wajjin waadaa seenu jedhan. Waadaan inni seenu maali? Guyyaa fiildii kanaan gabbaheetiin jedhe an hawaasa kiyya eegana ammoo ni kaddamaa dadhabaa isaanii illee ni ilaalaa rakkataa isaanii illee ni ilaala jedhe waadaa rabbii ofii wajjin yoo seeneetiin jedhe rabbiin keenya fiildii san keessatti illee isa milkeessa qabxii wal'aanaan baha guyyaa achi gabbahe illee eegana ammoo hojii argata guyyaa achi gabbahe illee akkasumatti eegana ammoo milkaa'a. Kanaafi hedduu doktoroolee eegana ammoo yoo malaalle biyya keenyaa fi biyya olaa keessatti illee nama rakkataa doktorooleen galiin yoo ni mallaqa hin qabaanne nama akkasitti yaalutu jira. Maaliif waadaa duraan eegana ammoo rabbii fi wajjin qabantu eegana ammoo jira jechuudha barakallahu fiikum. Kanaaf eegana ammoo kun dambitti eegana ammoo laallamuu qabaa jechuudha. Asittis wanni eegana ammoo laallamu tokko jira barattooleen fiildii filatuu keessatti lakki ani eegana ammoo fiildii makanayyuu wanni filadhuuf hin jiru wannummaa narra buute narra haa buutu jedheeti fiildii ufii eegana ammoo don filatiin waan hin taane gubbaa gizee eegana ammoo bu'utu jira. Maaliif akkas ta'a inni aarii yoo asii gabbaaneetiin jenne hojiin argannu jira hojiin argannu fiildii kamiinuu baanu hojiin argannu jedhee hatta nama barumsa irraa uf eegana ammoo jibbu tokkotu eegana ammoo ta'a akkas ta'uu hin qabu. Fuuldurattis eegana ammoo amsa keessatti eegana ammoo irraa dubbatamutu mala. Kanaaf akkas ta'uu qaba jechuudha barakallahu fiikum. Fiildolee filatu kana keessatti niqaaxa ammoo ustaazii irraa dubbatan kana tokkoon keessa gabbanii irratti eegana ammoo oduu achi hin gahin yaaddahuu qaban jechuudha. Gama gaafinaaf kaleessitaniitti eegana ammoo yoo dabru addummaan zamana yuunivarsiitii keessa barataniitii fi yeroo kutaa tokko akkasuma eegana ammoo jiddu galeessaa kutaa 12 garaagarummaan eegana ammoo jiru wanni adda isa gochu maalii jenne yoo ilaallu marhalaa jaami'aa tana wanni eegana ammoo adda isa taasisu hedduu karaa 3 fi 4tti kaahannee ilaalla. Tokkoffaa walabummaa qaba. Barataan yuunivarsiitii eega seene walabummaa qaba. Walabummaa kana ammoo karaa hedduun eegana ammoo ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa walabummaa zaataati. Zaatuma ofii keessatti walabummaa qaba. Akkamitti walabummaa uffataa yoo fuune kutaa dakaa kana keessatti mana barumsaa deemuu fi uffata uffattee deemtu qabda. Gariin barataa uffatuma kana uffatu kan jaalanitu jira. Lubbuun isaa irraa hin gammaddu. Ammoo yuunivarsiitii eega ol seeneetiin jedhee uffata akkanaa uffatuu qabda jedhanii irra hin kaahani. Kanaaf lubbuun isaa raaxa taatee eegana ammoo deemti jechuudha. Lammaffaa akkuma sanii fiildii kana filattu malee jedhanii eegana ammoo isa hin cinqani. Akkuma sanii iddoo bashannanaa deemuu, iddoo adda addaa deemuu, hiriyoota ofii dubbisuu keessatti guddaa walabummaa qaba. Maaliif kutaa dakaa keessatti eegana ammoo yoo fuune maatiitu to'ata. Fakkeenyaaf umriin isaa daa'ima ta'a. Yoo tureetiin jedhe eegana ammoo namni kun maal ta'e jedhanii itti bilbilu jira. Maatiin itti ka'utu jira. Kanaaf guyyaa eegana ammoo yuunivarsiitii seeneetiin jedhe maal ta'e xiqqoosii namni kuni sammuun isaatiin illee guddatee jira. Namummaallee guddatee jira. Kanaaf eegana ammoo of danda'ee bakka feete eegana ammoo deemuu danda'a. Takka kana. Lammaffaa bilisummaa barumsaallee qaba.
bilisummaa barumsaallee qaba. Barumsa kana keessatti akka eeganaa immoo hajametti barata takasusaa hajame eeganaa immoo fudhata. Jaami'aa kana keessa yuunivarsiitii kana keessa beekumsa hedduu argatan kan gizee dakatte eeganaa immoo hin arganne hedduu argatan. Fakkeenyaaf sochii adda addaa taasisan barattooleen kuni jaami'aa keessatti naannoo adda addaa yuunivarsiitii keessatti naannoo adda addaa irraa walgahan yoo biyya keessa ta'e yoo akka hiree rabbii biyya alaa ka deemu taate biyyoota hedduurra biyyoota 200 ol lakkaa'amu biyyoota eeganaa immoo 40 ol lakkaa'amu tiin walgaha yoo dakana jiraate immoo baratama gandaa tokko aanaa tokko ganda tokkootiin eeganaa immoo wajjin jiraata wanni qaroominni wal jijjiiran afaan wal jijjiiran beekumsi wal jijjiiran ni gabaabbata guyyaa eeganaa immoo marhalaa eeganaa immoo jaami'aa yuunivarsiitii kana keessa seeneetiin jedhee wanni barattoolee kana hundaan wal gahan afaan wal jijjiiranii aadaa naannoo adda addaa wal jijjiiran jechuudha kanatu jira. Akkuma sani barattooleen jaami'aa keessatti haala da'waa wahii godhanii da'waa kana gubbatti wal gahiitu eeganaa immoo argama. Akkasumas mu'tamaraata jedhanii wal geettiitu jira. Akkuma sana eeganaa immoo dawraati koorsii adda addaa osoo amma fiildii tokko baratu koorsii hedduu fudhata. Koorsii hedduu guyyaa jaami'aa keessa gabbahu inni muuxannoo damee hedduu eeganaa immoo argateetiin baha jechuudha. Kutaa kanaa keessatti eeganaa immoo yoo laalle wanni kun eeganaa immoo hin jiru jechuudha barakallahu fiikum. Akkuma sani jawdaa qaba. Barumsi jaami'aa keessatti baratamu yuunivarsiitii keessatti baratamu karaa hundaaniyyuu tolinna qaba. Fakkeenyaaf barsiisaan achitti barsiisuu fi barsiisaan kutaa kanaa keessatti barsiisu beekumsi isaanii tokko miti. Karoorri eeganaa immoo ittiin barsiisanillee tokko miti. Akkuma sani kitaabni irraa baratanis kada kanaatiif achi olitti guddaa eeganaa immoo wal gata jechuudha. Akkuma san uffanni yeroo dakanatti inni uffatuu fi achi adeemsa isaatiif achi wal hingituu jechuudha barakallahu fiikum. Kanaaf yuunivarsiitii keessatti kitaabolee hedduutu argama. Maktabaa waan jedhamu iddoo maktabaa deemee kitaaba hajame dubbisa dakanatti eeganaa immoo argatuu hin danda'u osoo argatullee taate maatiin eessa turte jedhee eeganaa immoo itti ka'a. Akkuma sana eeganaa immoo yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitiin galiin intarneetii barattoota gallakkisanii akka eeganaa immoo seenan intarneetii gubbaa kitaabolee adda addaa dubbisan eeganaa immoo taasisanii akkuma san majallaa irratti akka yaada adda addaa muuxannoo adda addaa akka kennatu taasisanii kitaabolee adda addaa akka barreessu irratti eeganaa immoo kaasanii kanaaf eeganaa immoo yuunivarsiitii keessatti wanni adda isa taasisu waa hedduu hagana kan jedhamnetu jira jechuudha barbaadeet barakallahu fiikum. Jazaakumullahu khairan ustaaz tamaam dabalataan yaada isaan dubbatan irratti wanti dabaltan yoo jiraate dabaltanii achumaan gaafiin isiniif dhiyaatu gaafii mata duree hammeenyi sadarkaa yuunivarsiitii keessatti jira maalidha waan jedhu. Ka isaan dubbatan irratti dabaluudhaani sadarkaan yuunivarsiitii wanti adda godhu barataan sammuun isaa bilchaataadha. Sammuu sadarkaa barnootaa yookaan sadarkaa lammaffaatti tureen sanirraayyuu sammuun isaa baay'ee guddata. Akkasuma wanta adda addaa ka sadarkaa gadaanu kanatti hin arganne beekumsa adda addaa beekumsa bal'aa mata dureen tokko kada kanatti xiqqaatee hooma xiqqoon dubbatamee darbu achitti immoo bal'atee addatti kitaaba tokko ta'ee waan bal'aa barateetiin hin darba waan ta'eef bilchinni sammuu barataadha achitti argama. Akkasuma hayyoonni namoonni beekumsa guddaa qaban achitti argata. Barsiiftonni sadarkaadhaan namni wal caalaa deema. Barsiiftota iskuulitti argaa ture yookaan sadarkaa lammaffaatti argaa turee fi barsiiftonni sadarkaa yuunivarsiitiitti argu garaagarummaa qabaatan beekumsi isaanii wal caalaa jechuudha. Hayyuu achitti argata. Hayyuu bifa hedduu argata. Barnoota tokko yoo baratu inni muummee barnootaa tokko yoo baratu barsiisaa barnoota garaagaraa qaban hedduurraa barata jechuudha. Muhaadira yookaan leekcharara adda addaarraa achitti barata waan ta'eef wantoonni kunniin waan sadarkaa sana adda godhanidha. Hammeenyi sadarkaa yuunivarsiitiitti jiru immoo sadarkaa tokkoffatti barataan kun maatii duraan jaalatu kabira ture sana gadhiisee biraa deemaa jira. Wanti kun yeroo deemu sanaaf
barataa sanitti ni dhaga'ama waan ta'eef akka hammeenyaatti ilaalamuu danda'a. Deemee immoo hawaasni itti dhaqu sun hawaasa inni as dura hin beekne hawaasa aadaa adda addaa qabu. Naamusni isaaniillee ka adda adda ta'e amantaan isaaniillee ka adda addaa hawaasa adda addaatti bakka sanatti dhaqa waan ta'eef wanti sunis dhiibbaa isa irratti godhuu danda'a. Warruma fakkeenyaaf ati namni yaada adda addaa yaada hamaa qabu barataa mudatuu danda'a achi keessatti. Namoota kanaan yeroo wal quunnamutti barataan duraan of ijaaree yoo hin jirre amantaadhaan haa ta'u aadaadhaan haa ta'u waan ofii qabatee deemu sana of ijaaree yoo hin jirre ka ofii sana balleessee ka biraa sana qabachuu danda'a waan ta'eef akka hammeenyaatti wantoota kanneen ilaaluu dandeenya. Ka biraa immoo barnoota achi jiru wal qabatee yeroon barnoota ka sadarkaa inni duraan beekuu fi sadarkaa yuunivarsiitii garaagarummaa qabu. Barataan sadarkaa yuunivarsiitiitti boqonnaalee hedduu barsiisaan seenee barsiisee ba'a. Sa'a dheeraa irratti fudhatee ganama seenee sa'a ganamaa barsiisee sa'a boodas deebi'ee barsiisuu danda'a. Barnootuma tokkocha. Sadarkaa fakkeenyaaf sadarkaa barnoota lammaffaatti barataan daqiiqaa 45 yookaan 50 akkas barata. Asitti immoo sa'atii dheeraa itti fudhatee kun immoo nuffisiisaadha. Inni kun akka hammeenya sadarkaa yuunivarsiitii jirutti ilaaluu dandeenya. Ka biraa immoo daree barnootaatti barattoonni bakka hedduu dhufan baay'inni isaanii guddaa waan ta'eef daree tokkotti nama baay'eetu walitti qabamee barata. Namoonni sadarkaa kana jiran kun namoota of beekanii of to'atanis yoo ta'an baay'inni namootaa sun barnoota isaan baratan sanarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a daree keessatti. Kun immoo barnoonni isaanii akka barbaadamu sanatti akka hin deemne godhuu waan danda'u. Ka biraa immoo shari'aa amma akka islaamummaatti shari'aan waan dhooggitu qabdi. Waan kuni haraama kuni halaala jettee waan keettu qabdi. Fakkeenyaaf warri saalaan walii faallaa walitti makamanii wal cabbaxuu maal jedhu walitti jiguu sadarkaa sanatti dhoggiti shari'aan yoo aanaan ta'in mahaarima jedhamee warra shari'aan daangessite kana jettee keettetu jira. Warra sana yoo hin ta'ini kaan cabbaxuun barbaachisu itti jiguus hin barbaachisu. Kanarraa ka'uun tarii barataan jaalala haraamaa kan barbaachisne keessa seenuu danda'a. Jaalala haraamaa kan barbaachisne sana keessa seenee jechuun immoo barnootaanillee dadhabaa dhufa. Yaanni isaa waan biraatti deebi'a. Kaayyoo manaa baheef sana dagatee waan biraa keessa seenuu danda'a barataan jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasiisan hammeenya sadarkaa yuunivarsiitiitti jiru. Amma barataan yeroo maatii bira turetti maatiin to'annaa godhuufii danda'a. Sadarkaa sanatti immoo maatiin isa to'atu hin jiru. Barataan amaloota hamaa akkasii sana qabaachuu danda'a. Ka biraa immoo yaadni isaa laafu akka reef ustaadni kaasanii turan uf duratti barnoota kanarratti qacarriin hin jiru an barnoota kanaan hojii argatuu hin danda'u jedhee yaadni isaa laamshaa ta'uu danda'a. Yaadni laamshaa yeroo ta'utti maaltu dhufa? Barnoota sana jibbutu dhufa. Barnoota sanaaf jaalala dhabutu dhufa. Barnoota sana hin jaalatu taanaan qabxii gaarii barbaachisu galmeessuu hin danda'u. Qabxii gaarii galmeessuu dadhabe jechuun immoo hawaasni kun barattoota baratan kana eeggataa jira. Biyyaaf baratan, hawaasaaf baratan, namni sadarkaa adda addaatti yaada adda addaa qabaachuu danda'a. Tokko ka mataa ofiiti buddeena mataa kiyyaa argadha jedhee baratu jiraachuu danda'a. Tokko immoo ka sanarra xiqqoo wayyaa qabu ganda kiyyaaf baradha jechuu danda'a. Tokko immoo guddatee sadarkaa biyyaatti biyya kana jijjiiruudhaaf baradha jedhee ka yaadu jiraachuu danda'a. Tokko immoo kana hundarraa caalchisee barnoota kana hawaasa kiyyaanis tajaajila rabbiinis beeka jedhee bifa sadiin kanaan barachuu danda'a namni. Kanaafuu barataan kun kaayyoo kana sadanuu dhabee barnootaan laafee qabxiin inni qabu gabbu'aa tahee yoo jedhe tajaajila hawaasaa kennuu hin danda'u. Damee fayyaa haa fudhannu.
damee tajaajila fayyaa namaatiin wal qabatu hubannaa barnoota sanarratti yoo hin qabaatin barnoota sana bifa barbaachisuun hubatee yoo hin baratin qorichi dhibeedhaan laalamaa dhibeedhaan ajajama waan ta'eef inni hubannaa agasiin qabu yoo ta'e miidhaa nafsee namaa irratti geessee nafsee namaa balleessuu danda'a. Akka fakkeenyaaf kana kaasna. Akkasuma kawaa ijaarus gamoo adda addaa ijaaruu danda'a. Hubannaa barnoota sana irratti hin qabu yoo ta'e gamoon sun deebi'ee namarratti jigee nafsee namaa balleessuu fi qabeenyi guddaallee baduu danda'a jechuudha. Kanaaf sadarkaa yuunivarsiitiitti barattoonni sadarkaa lammaffaa yookaan sadarkaa giddugaleessaatti elementariitti cimoo turan sadarkaa yuunivarsiitiitti haalli isaan itti laafanii qabxii gadaanaa isaan galmeessan hin mul'ata. Kun immoo akka sadarkaa yuunivarsiitiitti wantoota akka hammeenyaatti fudhataman ta'uudha jechuudha. Inni biraa immoo kaayyoo dhabuudha. Barataan yoo kaayyoo wayii galma wayii ingaa jettee yaadda yoo ta'e galma san ga'uudhaaf tattaafatta. Yoo kaayyoo hin qabne immoo barnoota barattu sanaan galma ga'uu hin dandeettu. Hawaasaafis mataa keetirraa kaasee hawaasaaf amantaa keetiif waan adda addaatiif tajaajila kennitu sana kennuu hin dandeettu jechuudha. Wantoonni akka sadarkaa yuunivarsiitiitti akka ammeenyaatti kaasuu dandeenyu kanneen jechuudha. Baarakallahu fiikum ibsa gaanuu kennitanii jirtanii waa'ee hammeenya yuunivarsiitiin yookiin ammoo mooraan qaburraayi Ustaaz Kamaal gara keessan deebinee jirra. Dabalataan waan isaan jedhan irratti nu dabaltaniiti achumaan ga'een barataan tokko yuunivarsiitii keessatti qabu hoo maalidha waan jedhullee nu deebistan jechuudha. Baarakallahu fiikum rabbi isinirraa haa jaalatu. Ustaazni keenya Sheekh Tamaami guddaa masaawi waan sadarkaa yuunivarsiitii keessatti haala badaa achitti haala kutaa gadiitii wal bira qabsiisuun guddaa irraa ganaa dubbatanii guddaa irraa dubbatanii jiran wanni dabalama guddaallee hin jiru yoo ka jiraatu taate haalli tokko kan argamu amma sadarkaa yuunivarsiitiitti biyya keessaaf alaatti yoo laalle biyya keessaatis barataan tokko yuunivarsiitii adda addaa isa gahee maatii ofii gallakkise eessa deema iddoo biraa deema. Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti Jimma deemutu mala, Harargee deemutu mala. Biyyuma kana keessatti lafa sa'aatii 2-3 maatii irraa makiinaan deemsiftu deemutu mala. Yoo biyya alaa taate ammoo maatii ofii guututti gatee biyya ofiitu gateeti gizee gana ammoo gama biyya alaa deemutu argama. As keessatti haalli badduun takka eeganaa muka argamtutu argama. Hawaasni keenya kan hordofuu fi maatiiniif akkuma san eeganaa immoo barattooleen kan irraa of eegan. Maa jennaani gizee kutaa dakanaatti barataan kamuu gama maatii ofii deebi'a. Maatiin isa argan ganamaa galgala isa argan. Guyyaa ammoo ka'ee gama yuunivarsiitii kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree gahu taate bakka sanitti maatiin inni duraan sodaatu. Maatiin inni duraan kabaju irraa fagaatanii jiran. Hiriyoonni isaa irraa fagaatanii jiran. Namni inni qaanfatu irraa fagaatanii jiran. Eenyu bichatu itti hafe? Rabbii keenya bicha subhaanahu wa ta'ala. Ilmi namaa waa hedduu qaanfata. Safuu qaba namni. Safuu kana itti bu'uu irraa maatii ofii qaanfata. Obboleessa qaanfata. Gosa qaanfata. Hiriyoota ofii qaanfata. Guyyaa eegana ammoo deemee fagaatu kan ammoo wanni inni qaanfatu tokko yoo ka jiraatu taate Rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala. Gizee kana keessatti haalli badaa wahii argamutu mala. Haalli badaan argamutu. Fakkeenyaaf baroomsaaf erganii kaayoo baroomsaa gallakkisee nama sijaaraa bichaa hordofu ta'uu, nama caatii bichaa hordofu ta'uu, nama kuwaasii bichaa hordofu ta'uu haala jaami'aa keessatti sadarkaa jaami'aa keessatti akka kutaa kanaatti yoo oolan nama hin qaxxaan nama hin tuman qaroominna akka biyyoota daangaa keenyaa kana keessatti wanni ittiin nama qaxxaa yoo ka jiraatu taate qabxii bichaa namarraa muru. Duraan qabxii masanuu namarraa hin muran. Barataan tokko biyya ofii irraa bahee ofii achitti argame osoo guyyaa tokko kutaa keessa miila ol hin kaahin maaliif
mufradaata maaddaa ofii san fudhatee waan jiruuf manuma taa'ee xaala'utu mala osoo waliin kaahin guyyaa qormaataa deemee gizee qormaatamutu argama. Laakiin askaluu kana keessatti waan kana ilaalanii barataan eegana ammoo laafinna fidaa maatiin isaa bira hin jiru jedhaniiti maalitti deebisan gizee gola irraa kahafu taate maqaa waamanii qabxii irraa muruu jalqaban. Qabxii kanaaf jecha yoo seene malee achi keessatti wanni inni sodaatu hin jiru maatiin sodaatu hin jiru barumsa irraa bahee haala addaa keessatti eegana ammoo argamuu mala. Wanni badaan guddaan jiraatu isa kana eegana ammoo jedheetiin eegana ammoo yaadaa. Gama ga'ee barataatti yoo kan lufu taate hordoftoota keenya keessattuu eegana ammoo barattoonni tokko yeroo duraa irratti wanni beekuu qabu barataan tokko ganda isaa irraa aanaa isaa irraa ka'ee yoo yuunivarsiitii seenu inni bakka bu'aa ganda isaa ta'uu beekuu qaba. Inni safiira ambasaaddara naannoo isaa ta'uu beekuu qaba. Haalli isaa yoo katolu taate barattooleen hiriyyooleen hundi naannoo isaa san maashaallah naannoo akkanarraa dhufe naannoon sun aadaa fi kabajaa fi waan akka inni ittiin eegan ammoo irraa mul'atu san qaban jedhanii yaadan otoo akkas ta'uu baate yoo inni ammoo nama badaa ka ta'u taate maal hiriyyooleen isaa naannoo isaa san hin jibban. Namni hunduu akkasii jechuutti eegana ammoo waan sammuu namaa keessatti fudhatutu jira. Kanaaf barataan kamuu kan yuunivarsiitii seentu ati bakka bu'aa naannoo kan keetiiti. Naannoo kan kee irraa fakkeenya taata. Naannoo kan kee irraa bakka bu'aa taataa beettee waan sirraa eeggamu dalaguu qabda. Tokkoffaa waan isarraa eegana ammoo eeggamu haala ofii tolchu. Haala ofii tolchu. Rabbi keenya subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadiin وإنك لعلى خلق عظيم أتي حالة غاري قبت إيغانا أمو جرتا حالة قد دائرة أممتي حالة بريداك أبدا يا ربين كينا وني فارس نبي كينا محمد صلى الله عليه وسلم أكو مسانتي وني ميزانا قياك يا مانا ما كاسو حالة إرى فكتام بدا نما برتس ربي كينا برتسي إسا فكتا حالاتي حالي نمانو والانتاسي سجد بارك الله فيكم كناف تقفى الرتي حالة وفي تلشو قبا haala ofii yoo tolcheetiin jedhe barsiisolee wajjin wanni keessa ka jiru mana barumsa tokko yuunivarsiitii keessa ka jiru waa hedduutu argama jetti barsiisaan argama warroonni eegana ammoo idaaraa biiroo hoogganan argamanii warroonni karra gubbaa ta'anii eeggaman argamanii warroonni nageenya argamanii barattooleen akka kan keetii argamanii kanaaf haalli sirraa eegama barattoota wajjin haalli sirraa eegama barsiisolee wajjin haalli sirraa eegama warroota eegana ammoo barri eegan irraa eegana ammoo sirraa eegama warroota nagaa hattisan irraa warroota mana qulqulleessan hatta warroota mana qulqulleessan wajjin haalli isaa bareeduu qaba maaliif warroonni gibbii eegan gizee garii bixaaqaa yuunivarsiitii saniin barataan hunduu baata namni bixaaqaa yookiin mattaawaqaa yuunivarsiitii sanii ibsu hin qabne akka hin seenne jedhanii irra kaahan isa inni ga'ee isaa bahuuf jecho barataan eegana ammoo bixaaqaas qabii jedhaanii yoo inni bixaaqaatti qabu baatee amala itti balleessu taate warra saniinis walitti bu'a dubbiin isaa deemtee eegana ammoo ol guddatti kanaaf haala ofii tolchuu qaba tokko lammaffaa hiriyyaa bareedaa filatuu qaba hiriyyaa bareedaa filatee diin keessattis akhlaaqa keessattis mu'aamalaa keessattis nama ijji isaa irra buute tokko filatee wanni feete yoo galte isaan adda bahuun qabu isa jala masakamuu qaba isa wajjin deemuu qaba yeroo ammaatti wanni nama balleessu hiriyyaa nama tokko gizee yuunivarsiitii seentuu amalli isaa bareedaa ta'uu ka argitu yoo waggaa tokko taa'ee galu kan nama arrabsu kan boonu kan nama tuffatu hatta ka haadha ofii eegana ammoo arrabsu ka abbaa ofii arrabsu ka tuffatu ta'utti yoo argitu kana inni haala ofii hiriyyaa badatti walitti hariiroo taasifate jechuun beekuu qabna jechuudha barakallahu fiikum yoo ammoo ka duraan nama arrabsu maatii arrabsu ka jijjiiramu taate alhamdulillah hariiroo bareedaa nama bareedaa walitti hidhate jennee akkasitti eegana ammoo beekuu qabnaa jechuudha kanaaf barataan takkitti ol seeneen barattuun takkitti ol seenteen nama eegana ammoo gaariitti hubatuu qabdi jechuudha barakallahu fiikum hariiroo taasifatuu qabdi akkuma sanka itti aanu shaksiyyaa ofii keessatti zaata ofii keessatti nama addaa ta'e mul'atu qaba maal keessatti tokkoffaa filannoo matama filatu kana keessatti
haala shari'aan itti waamtuun haala aadaan oromoo kan islaamummaan qabnellee haala aadaan oromoo itti waamtuun haala safuu naannoo isaatiin waan jibbamaa irraa fagaate karoora bareedaan rifeensa ofii filatu uffata ofii filatu akkuma san amala gaarii hariiroo gaarii barsiisolee wajjiin taasisuun haala addaa ta'ee ganamuu mul'atu qaba. Afraffaa irratti ammoo kaayoo ofii beekuu qaba. Kaayoon inni baheef maali? Barnoota kana keessatti cimaa ta'uu qaba. An gola kiyya keessaa miti. Yuunivarsiitii kana keessatti qabxiin kiyya tokkoffaa ta'uu qabdi jedhee waan baheef san dubbisuu qaba. Bakka kanatti amma rakkoon barataa mudatu bakka kamitti biyya keessa biyya alaa keessattis bakki mudatu bakka kana akkam ta'a gizee biyya bira jiru ka haati tumteeti kitaaba dubbisiifti abbaan itti ka'a obboleessi itti ka'a obboleettiin itti kaati guyyaa achi gahee namni namatti ka'u tokko hin jiru kanaaf kitaaba walitti cufee akkuma galeen odoo hin dubbisin hamma guyyaa qormaataa yoo ka taa'e qormaata bichaaf ka dubbisu taate rakkoo hedduu keessa bu'a. Rakkoo tokkoffaa rakkoo qabxii keessa bu'a. Yoo duraan qabxii tokkoffaaf lammaffaan ka beekamu taate yoo qabxiin isaa 50 ka gaddeebu taate rakkoo sammuutti deemuuf ka'a. Takka lammaffaa hawaasa ofii gaganaa tajaajilu deemullee rakkisuuf deemaa jira. Wanni qormaataaf laalan sammuu keessatti nama gadi hin sabattu. Sammuu keessa nama hin teettu. Yooma san sa'aatii tokko lama keessatti hin kuttisiin guyyaa hojiitti seenee akka amma duratti ustaaza Sheekh Tamaam dubbatan sanitti ga'ee dandeettii isaatiin maletti qoricha tokko namaa kennee rakkisuun mala. Mana ijaaraa yoo ta'e akkas barsiisaa yoo ta'e akkas maaddaa kennameef san barsiisuu abuutu mala. Kanaaf kitaaba ofii barnoota ofii kaa'uu ofii san dambitti irratti gabbu'eetiin dubbisuu qaba. Hariiroo ofii barsiisuleen eegan ammoo wajjin ta'uu qaba jenna. Akkuma san ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala ga'een guddoon isii tana. Ga'een guddoon keessatti barataa islaamaa ta'ee gama eegana ammoo rabbiitti nama waamuu qaba. Gama islaamummaatti nama qabaamuu qaba. Wanni kun ammoo gizee ammaatti alhamdulillahi rabbil alamin jennee irraa gammanna. Yuunivarsiitiin kamuu yeroo ammaatti wal gahanii dura taa'olee qaban. Muhaadaraaf nama waaman. Guyyaa eegana ammoo achirraa bahan eebbaaf eegana ammoo du'aata naannoo adda addaarraa waamaa jiran. Yeroo ammaatti akkaan eegana ammoo bareeda. Barataan kutaa dakanaatti kan salaanne ka argitu yoo achi gahee alhamdulillah hin salaata. Yoo achi gahee eegana ammoo quraana qara'a. Yoo achi gahee kitaaba dubbisa. Nama guyyaa yuunivarsiitii seenu quraana juuza walakkaatiin seenee guyyaa achirraa bahu quraana xumuree mutuuna arfan arba'iina waan buluuga riyaada tajriida waan jennu kana fixee beekaa ta'ee eegana ammoo achi gabboo hedduutu argamaa jira. Haala kanaan itti fufuu qabnaa. Haala kanaan jabaatuu qabnaa. Ga'ee keenya eegana ammoo bahuu qabnaa. Naannoo keenya maqaa waamsisuu qabnaa jedha. Hedduu sa'aatiin nuuf hin kennu. Jazakumullahu khairan. Yeroo baay'ee nu sirdaa waan jiruufi mee Ustaaz Usmaan yaada hafee yoo jiraate yaada dabalataa nu dabaltaniiti dhaamsa gabaabaa wayii akka waliigalaatti Usmaan akka nu dabarsitan isin affeerra. Ka waa hedduudha wanti ka'e waan bal'aadha. Sanarraa ani kama isaan dubbatan ta'ee barataan sadarkaa yuunivarsiitii kun ga'een isaa inni tokkoffaan ani eenyu jedhee uf beekuu qabaata. Gaafa ani eenyu jedhee uf beeke kaayyoo isaa sanas beeka waan ta'eef uf beekuu isa gaafataa jechuudha. Uf beekee yoo jedhe nama gaarii ka gandis isa eegu ka biyyi isa eeydu nama akkanaati an jedhee uf beeka waan ta'eef waan badaa mareef tana sadarkaa yuunivarsiitiitti wanti akka ammeenyaatti jiraatu kana jennu sana nama tolchu ta'a jechuudha. Barattoota kaayyoon qabne barattoota akkasuma yaada silaa manaa bayaniif sana irraanfatan ka qajeelchuu fi ka tolchu isa ta'uu qabaataa jechuudha. Fakkeenya hawaasaaf ta'uu qabaata. Inni yeroo ganda isaatii bahee deemu sana ganda isaa kana bakka bu'ee deemaa jira. Gaafa achi ay deebi'u immoo amala gaarii ka ijoolleen isa duuba jirtu ka lafa ol deemaa jirtu isatti hidhattuuni amala akkasii sana qabaachuu qaba ga'een isaa fakkeenya namaa ta'uu qabaata. Fakkeenya kana immoo naamusaan barnootaan amantaa isaatiin waa hundaanuu fakkeenya ta'uu qabaata.
barnoota sadarkaa yuunivarsiitiitti baratan jama'aan jira sadarkaa yuunivarsiitiitti jama'aan kun immoo bu'aa baay'ee buusee jira diinaa wal barsiisuu irratti amala gaarii wal qabsiisuu irratti waan gaarii buusee jira jama'aa yuunivarsiitii keessa jiru sana hordofuu qabaataa jechuudha ga'een isaa akkasuma namni yaada hamaa qabu akkuma reef kaafne sana yuunivarsiitii keessa ni dhufa adda baasee hubachuu qaba kamtu sirriidha kamtu sirrii miti waan jedhu amantaa isaatiin wal qabatee aadaa isaatiin wal qabatee waan sirrii hin taane akka fuudhee hawaasattiin as deebi'ee hawaasa hin balleessine yaada sirrii hubachuun hawaasa isaa sana akka fakkeenya gaarii ta'utti itti deebi'uu qabaataa isa jedhudha. Kabiraan immoo gama dhaamsaatti yoo deebine tokkoffatti barataan sadarkaa yuunivarsiitii jiru taayim manaajment waan jennuun tanziima alwaqt yeroo isaa kana tartiibeffatee kaayachuu qabaata. Sa'aa kam rafaa, sa'aa kam nyaadha, sa'aa kam dhugaa, sa'aa kam ispoortii godha, sa'aa kam boqonnaa godhaa waan jedhu sana addaan kaa'atuu qabaata. Barnoota isaatiifis yeroo isaa qooddachuu qaba. Barnoota kana yeroo baradhee ka'etti yeroo akkamii dubbisuu qabaadha jedheetiniin barnoota dubbisuu irratti xiyyeeffannaa isaa kaa'ee jalqaba gaafa yuunivarsiitii seenerraa karoora kaa'achuu qabaata. Taayim teebilii dubbisa isaa ittiin dubbisu kaayatee barnoota isaa akka gaariitti hordofuu qabaata. Yoo akkanatti sa'aatii isaa arreenji godhateetiin hin jedhe barataan barataa cimaa ta'a. Waa hunduu qajeelatti isaa deemuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo attaqxiit pilaanii kaa'achuu qabaata. Pilaanii kaa'achuu qabaata. Waggaa yuunivarsiitii seenu kanatti simisteera tokkoof karoora wayii qabaachuu qabaata. Karoora kaayate sana immoo galmaan ga'uudhaaf barreessuu qofa osoo hin taane sammuu keessa qabachuu qofa osoo hin taane lafatti gadi buusee itti hojjechuu qabaata. Akkasuma hiriyoota gaarii filachuu qabaata. Namoota barnootaan ciccimoo ta'an, ka amantaa isaanii irratti ciccimoo ta'an, ka akkasuma aadaa isaanii akka hin banne ka eegan ka jabeessan barattoota akkasii sanaan wal qabachuu qabaataa jechuudha. Wantoonni asirratti ka'an hedduudha waan dhaabinaan jettu natti fakkaata. Jazakumullahu khairan sababa yerootiif jecha yeroo baay'ee waan nu sardaa jiruu fi hedduu ulfaadhaa ustaazota keenya kabajamoo fi qaqqaalii ergaa waa'ee muummee barnootaa filachuu jechuu wajjin jedhu irratti waan baay'ee nu dabarsitanii jirtu sababa sa'aatiin hin jirreef gabaabsaa jirra. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa akkuma argaa jirtan sagantaan bareenni waa'ee muummee barnootaa filachuu jedhuun geggeeffamaa turee jira. Paartituu yookiin ammoo kutaa lammaffaa yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Hangasiif kan facaafanne haa margu fuulli ifaan wal nu haa argu jecha sagantaa keenya asuma irratti goolabne sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.